waan inni yeroo hunda yaadadhu takkaatu jira. Yeroo hirribaa haatu mana ifaan aduu ganama seenu keessa rafiija mata duree waan shan guyyaa gammachuudhaan dabarsu kan ati godhuu qabdu juu keessa takka tana sagantaan sun OMN irratti dabarte. Sagantaan suni shanan show jaamti. Sagantaa sun eenyutu qopheessaa ture. Nama sa wajjin irraa wal isin barsiifna. Hanga xumuraatti daawwachuudhaan wajjin tura. Biyyootni gurguddatan jaarraa 19ffaa irraa eegaluun pilaanetii keenya dachee irra darbanii pilaanetiilee kanneen biroo qorachaa irra gaani. Akka bu'aan qorannoo kanaa ibsuttis soolaar siistemii keenya keessa wantoota nama dinqisiisan hedduutu jiru. Abbaansaa nama Abbabaa Bashuutii fi Tottobaa Daani'el gitaara ammayyaa taphachuu barsiise. Bara 70 keessa meeshaa muuziqaa kalaquudhaan baandii muuziqaa ijaaree orkeestiraa qindeessuun lixa Wallaggaatti uummata bohaarsaa bahe. Eessumni isaa abbaa kalaqaa 10 oliiti. Waggaa 20 dura yeroo jalqabaatiif Wallaggaatti diroonii kalaqe. Bara dargii keessa meeshaa waraanaa moortaar jedhamu tolche. Baruma dargii san keessa paampii bishaanii tolchuudhaan Itoophiyaan gara biyya alaatti ergaa turte biyyoota akka Masrii fi biyyoota birootti jechuudha. Paampii bishaanii garuu yeroo ammaa Itoophiyaan alarraa galchaa jirti. Ilmi ammoo kaampaanii teeknooloojii saatalaayitii fi AI gargaarsifachuudhaan albuudni lafa keessa bakka tam akka jiru meetira meeqa akka lafa keessa gad fagaatu nama beeksisuu nuuf gumaachee jira. Namni kun kanaan duraas waan hedduu gumaachee jira. Gama teeknooloojiitiin gara miidiyaatiin gara artiitiin gumaachisaa guddaadha. Jaraan ammaa gumaacha isaanii himu kana garuu namni isaan hin beeku. Biraanuu Abdataa, Qajeelaa Abdataa, Iddoosaa Qajeelaa Abdataa. Eenyu isaan? Arraaf Iddoosaa Qajeelaa irratti fulleeffanna. Haadhasaa Likkituu Hundeessaatii fi abbaasaa Qajeelaa Abdataa irraa dhalate. Godina Wallagga dhihaa magaalaa Mandiitti. Namni kun uummata Oromootiif nama waa hedduu gumaache. Seenaan isaa hin dubbatamne, waa'een isaa hin himamne, gumaachi isaa garuu kan hin dagatamne. Dubbannee hin fixnu garuu callifneetis hin dhiifnu. Waggoota 6 Keeniyaa Naayiroobii ture. Waan inni gumaachee lakkoo hin fixnu. Production muuziqaa, software, applicationii fi website development hojjechaa ture. Wallee Caalaa Bultumee master plaanii jettu Caalaa Bultumee waliin ta'uudhaanis isaatu mix godhe. Gulaalli Suursagaa tan jalqabaatis isumaatu achuma Naayiroobitti hojjete. Tan Jaafar Yusuf dalagee jira. Waggaa 8 dura firmware yookaan operating system iPhone iOS gara afaan Oromootti jijjiiree hanga 80tiin ga'ee jira. Hojuum yookaan piroojeektii isaa ammallee harkaa qaba. Talking Pen afaan Oromoo waliin afaan 7 hojjetu ijoollee diaasporaa afaan Oromoo barsiisuu danda'u 70 hojjetee jira. Hojuum kunis ammallee ni jira. Nagaa gaafachuu. Hayyee akkam bulte? Akkam oolte? Akkam bulte gadaa? Akkam bulte hawwii? Akkamati? Ani nagaa hooti. Nagaatti gadaa? Nagaatti hawwii. Naayiroobii Keeniyaatti Gandayislii karaa 10tti mana muuziqaa eebbisaa addunyaa jedhamu banee hojii suphaa telefoonaa fi kompiitar softweerii fi haardweer hojii internet installation yeroo dheertuuf hojjechaa akka ture Oromoon Naayiroobii ragaadha. Kanuma cinaatti hojii miidiyaa waggaa 6 maqaa Odaa Sabaajuun fakkeenyaaf Finfinnee raadiyoo hojjetee jira. UNHCR'n hiree Ameerikaa jiraachuu harkatus Keeniyaa waggaa 6 eega jiraate booda biyya isaa filatee waggoota 6 dura murteessee biyyatti deebi'e. Hojuum yookaan piroojeektoota Naayiroobiitti jalqabee sababa biyyatti deebi'uutiin jidduutti dhaabe. Eega biyyatti deebi'es gara hojii miidiyaatti gore. OMN, Prime Media fi Now TV waliin gara miidiyaa 6 keessa sadarkaa adda addaa 10 olirra hojjetee jira. OMN irratti sagantaa namni hedduun yaadatu. Shanan show qopheessuu irraa eegalee hanga ogummaa teeknikaa garagaraa hojjechuutti tajaajilee jira. Umrii waggoota 13 miidiyaa keessatti qabuun communication satellite, hojii uplink fi connectivity hojjetee jira. Keessumattuu TV Nowtiif Earth Station ijaaruudhaan satellite DSTVtti uplink godhee jira. Software Android fi iPhone yookaan iOS 7 guutuu 24
TV tamsaasu achuma naawuu keessatti dalagee jira. Ammaan tana ammoo leenjii remote sensing fudhatee dhaabbata Geotech Mining Solutions jedhamu hundeessee teknoolojii bakka ziqaa yookaan warqii fi albuudni biraa jiru himtu meetira meeqa akka fagaattu beeksiftu yeroo jalqabaatiif gara biyyaa fide remote sensing satellite fi AI gargaarsifachuudhaan dhaabbata saatalaayitii biyyaalaa 3 waliin waliigaltee mallatteessee hojii eegalee jira. Dhaabbanni Geotech Mining Solutions kan inni hundeesse damee jalqabaa Asoosaadhaa qaba. Data center isaa immoo Finfinneedha. Namni waa'ee isaa dubbannu kun iddoo isaa qajeelaa abdataati. Iddoo isaa qajeelaa amma booda uummanni isaa oomisha sookootiin akkan khasaarreef hojjeta. Namni hojii tanarratti bobba'ee bu'aa akka buufatu ni amana. Teknoolojii albuuda lafa keessaa bakka jiru himtu addunyaan bara 2026 siin baate harkaa qaba. Iddoo isaa qajeelaa. Namni hayyama qabu hundi akka isa waliin hojjetu afeeraa jira. Waajjirri isaa magaalaa Asoosaati. Gamoo 3A fooqii lammeessaarra. Gamoo kaaffeen Amiroo jala jiru jechuudha. Dhaabbileen adda addaa investoroonni fi warri albuuda irratti hojjetu hundi teknoolojii ajaa'ibaa tana gargaarsifachuudhaan biyya guddisuudhaaf iddoo isaa qajeelaa waliin ni mari'atu, waliinis ni hojjetu jennee abdanna. Kana caalaatti ammoo iddoo isaa qajeelaa eessa akka ga'e, maal keessa akka dabre, maal akka barate, maal akka gumaache miidiyaaleen bal'inaan akka nu barsiisan abdii qabna.